Ashamaa harka hunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Oromoo Kireet Aapbii jira jirtu baga jiraattan daawwattoota har'aan tanas akkuma baratamee barumsa tokkoon qabadhee isinii dhiyaadheera jechuudha. Barumsi har'aaf qabadhee isinii dhiyaadhee appilikeeshinii lamaa fi akkasumas daark moodii waatsaappii kenna akkaataa ittiin jijjiiratan waliin kan laallu ta'a jechuudha. Har'aan tana osoo gama barumsa keenya kaaraatitti hin dabarini warroonni chaanalaa keenya Oromoo Kireet Aappiidha haaraa taatan subscribe gochuudhaan erga subscribe gootanii kaatanii mallattoon bilbilaa isinii baate ol iddoo jettu irra deeffachuudhaan haala sanii nu hordofuu dandeessan. Warroonni nu jala jirtan yeroo viidiyoon kenna isinitti tole laayik gochuudhaan nu mirkaneessaa akka isinitti tole sheer gochuudhaan hiriyoota isanii dabarsan dhaamsa keenya jechuudha. Amma gama barumsa kiyyaati isin deebiseera jechuudha. Barumsa kiyyaa kaarraa keessatti akkaataa suuraa keenya baakgiraawundii jechuudhaan duuba isaa ittiin jijjiirannu aappii bareeda ta'e haala salphaadhaan baakgiraawundii keenya riimoopi irraa godhu jechuudha. Isin garsiisaa na wajjin turaa jechuudha. Pilistoorii keenya keessa seenna jechuudha. Erga pilistoorii keenya keessa galle jechuudha daawwattooti aappiin isa argitan kana jechuudha. Aappii kana sarchii itti gootan jechuudha. Haala kanaan riimoopi yeroo riimoopi jirtanii itti sarchi gootan riimoopi baakgiraawundii for photos iddoo jettu tanarratti dhukaaftan jechuudha. Kilik gootan jechuudha. Erga kilik gootanii haala kanaan isinii ba'a jechuudha. Gaduma deemtan jechuudha. Erga gad deemtanii appilikeeshinii isa kana jechuudha. Isa kana instaal godhattanii waan gabbuufadhee jiruuf keessanii isin garsiisa jechuudha. Na wajjin turaame. Mallattoo maqisii kanarratti dhukaasnaa jechuudha. Erga dhukaafnee galarii keenya keessaa nu galcheetiin jira jechuudha. In filannaa suuraa jechuudha as keessaa. Mee suuraa kiyya kana haa filadhu. Okay, suuraa kiyya erga filadhee haala kana achi harkisa jechuudha guutuun. Amma kana harkisee waliin gaheetiin jira. Raayitteedhaani. Haala argitan kanaan riimoopi irraa godheetiin jira. Erga riimoopi godhe haala kan baakgiraawundii isaa duuba jijjiiruu dandeenya jechuudha. Yoo barbaanne haaluma kanaan seef iddoo jettu tanarratti dhukaasuudhaan seef gochuu dandeenya jechuudha. Seef goone booda waan barbaadde duuba kaa'achuu dandeenya jechuudha baakgiraawundii keenya. Yoo barbaanne haala asii irraa gadee kanatti argitan jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Haala amma nu bahaatiin jiru kana irraa godhachuu dandeenya jechuudha. Baakgiraawundii keenya haala kanaan haala kanaan jechuudha. Amma niyuu kanarratti kilik erga godhe haala kanaan naa baaseera jechuudha. Mee fakkeenyaaf kana gabbuusee jechuudha. Amma kun naa bu'utti jira. Suuraan argitan jechuudha. Haala kanaan haala argitan kanaan baakgiraawundiin duubaas irra godhanneetiin jira. Erga riimoopi irraa goone jechuudha daawwattooti haala namatti tolu kanaan jechuudha waan barbaadan duuba irra kaa'achuu dandeessan daawwattooti haala argitan kanaan jechuudha. Irra kaa'achuu barbaadan galarii keessaa fidan jechuudha. Galarii keessaa fidachuudhaan mee daawludii kanarratti mee yuutuubii duuba kiyyaa kaa'u haala argitan kanaan jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Daawwattooti argaa jirtan galarii keessaas fiduudhaan onlaayin iddoo jettu tanarratti erga dhukaafne jechuudha of duuba nu deebifti jechuudha. Kanneen keessaa filattanii haala kanaan jechuudha. Istaayil kan jiru kanas keessaa mee filanna jechuudha mee. Okay. Mee kana gadaa buufadhu jechuudha. Isa argaa jirtan kana
haala argitan kanaan na jijjiiramee jira jechuudha. Haala kanaan amma erga kaatanii jechuun seef qofaa gochuudha. Haala kanaan itti fayyadamu. Malee pilistoorii keenya keessa galuudhaan jechuudha. Kan viidiyoo keenya nu hojjetu appilikeeshinii lammaffaa isin agarsiisa jechuudha. Erga pilistoorii keenya keessa galee kanaan saachitti goona jechuudha. Erga sirriitti goone haala kanaan nu ba'a jechuudha. Install godhattu jechuudha. Waan gabbuufadhee jiru open jedhee keessa seena jechuudha. Appilikeeshinii haalaan bareedaa ta'e jechuudha. Appilikeeshiniin kun watermarkis hin qabu, viidiyoo qulqulluu isiniif hojjeta jechuudha. Daawwattooti waanuma tokko keessaa isin agarsiisa malee yeroo biyya qusachuudhaaf isin waa hundaayyuu yaala jechuudha. Isa olaanuu kana viidiyoo taphachaa jiru kana dhukaafna akka gadaanuu kanallee filatta rakkoon qabu kwaalitiin isaa bareedaan tokkoffaarra yoo barbaadan suuraa garaagaraa irratti walirra hidhuu barbaadan iddoo footoo jedhu kana filattu jechuudha. Viidiyoo barbaadan jechuu iddoo viidiyoo jedhu filatta yoo barbaadan oolee iddoo jettu tana irra dhukaastanii keessaa filachuu dandeettan viidiyoo keessaa filadhameen. Erga viidiyoo kiyya dhukaasee haala kana naaf fideetiin jira jechuudha. Gaddeemuudhaan viidiyoo barbaadu jechuudha. Viidiyoo barbaadu mee kana filadhu. Erga kana filadhe jechuudha. Ol dhaqee kunoo haala kana walirra hidhuu dandeessan kan barbaadan fidattanii viidiyoos suuraas jechuudha. Gubbaa argitan kana xiyya kana irratti si'a tokkoof erga dhukaaftan haala kana isinii ba'a jettaniin jechuudha. Erga jettanii haala kanaan yoo isinii ba'e asirratti dhukaaftu jechuudha. Erga asirra deebifattanii raayit jettaniin gubbaa kana hidhattanii erga raayit jettanii haala kanaan gamana isin geesseera jechuudha. Haala kanaan erga gamana isin geesse waa hundaa laaltan jechuudha. Wanta hundaa barbaadan halluu jijjiiruu yookiin bifa jijjiiruu waan adda addaa duuba baga wanti isaa kaa'attanii haala namatti toluun jechuudha itti fayyadamuudhaan yoo gabbuufachuu barbaadan iddoo xiyya gubbaa kanarra dhukaasuudhaan gabbuufachuu dandeessan jechuudha daawwattootiyya. WhatsAppii isin agarsiisa jechuudha. Osoo WhatsAppii keessan isin agarsiisin jechuudha. WhatsAppii keessan update gootan jechuudha. Update gochuudhaan WhatsAppiin hanga kaampaanii Facebookaa bite jechuudha. Waa hedduu update godhee ji'a 5 akkana ji'aan update gochuudhaan haara'umseeti waa hedduu dhiyeessaa fooyyessee jechuudha WhatsAppii. Kanaafuu WhatsAppii keessan update gochuudhaan erga update gootanii haala dark mode keessa ittiin jijjiirrattan asuma isin agarsiisa jechuudha. Ana waan update godheef WhatsAppii kiyya qofa keessa seenuu qofa jechuudha. Erga WhatsAppii kiyya keessa seenee jechuudha. WhatsAppii keessa seentanii tuqaa sadii irra dhooftan setting jettaniin jechuudha. Erga setting jettaniin gamana isin keessaa akkaawuntiidha tokkoffaa lammaffaa chaatis jedha. Isa chaatis jedhu kana irratti erga dhukaaftanii haala kanaa isin keessaa tiim kan jedhu kanarra dhukaaftanii daarkii iddoo jedhu kanarratti erga godhattanii jettaniin jechuudha. Guutumaan guututti haala argitan kanatti isinii jijjiirameera jechuudha. WhatsAppiin keessan haala kanaan itti fayyadama. Barumsi har'aa kana fakkaata. Wanti isin hin galle yoo jiraate gaafadhaa. Hagaa barumsa biraatii walitti deebinu nagaa isin.